Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maaya Show kun odeessa Maaya Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee asboof qopheeffaman irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Kitaabni jaalalaa fi bilisummaa jedhamu moggaafame torban boruu eebbifamuufi. Barreessaan kitaaba kanaa gargaaraa Piroofeesaraa fi haadhimama Dooktaraa Nimoonaa Shaaqaa yoo ta'u, kitaabichaas jiruu fi jireenya hawaasa inni keessa guddate bu'uureeffachuun falaasamaa fi xiinsammuu xiinxaluun qopheesse. Akka dubbistootaaf toluttis boqonnaalee 13 fi fuula 310 qindeessee jira. Eebbi kitaabichaatis gurraandhala 17 magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti ganama sa'aatii 4 irraa eegalee akka taasifamu odeeffannee jirra. Guyyuma wal fakkaatutti gurraandhala 17/2016tti kitaabni Hiigaa jedhu moggaafamee fi Nasraddin Hassaniin barreeffame magaalaa Dirree Dhawaa hoteela Bii Kaapitaalitti ganama sa'aatii 4 irraa eegalee ni eebbifama. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni Qorqalbii Qajeeltoo Namooma jedhu moggaafame eebbifamuufi. Barreessaan kitaaba kanaa ogeessa seeraa fi barsiisaa yuunivarsiitii Odaa Bultuum kan ta'e Anwar Ahmad yoo ta'u, kanaan dura kitaaba xiinsammuu bilisummaa sammuu jedhu moggaafame gumaachee jira. Kitaabni isaa kun boqonnaalee 8 fi fuula 340 qindeessuun dubbistootaaf dhiyeessee jira. Eebbi kitaabichaatis gurraandhala 24/2016 magaalaa Ciroo galma bulchiinsa godina Harargee Lixaatti ganama sa'aatii 3 irraa eegalee akka taasifamu odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanuma sagantaa Maaya Show waliin turtii gaarii.